goobana Olaarreessoo abbaa gadaa Oromoo Tuulamaati. Akkuma beekamu sabni Oromoo kuni saba bal'aadha, saba jaalatamaaf saba kabajamaadha, saba humna cimaa qabu. Sabni Oromoo kun saba humna cimaa qabu. Saba kanammoo miidhuuf, saba kanammoo cabsuuf, waan inni itti bulee bulfate kana cabsuuf miidhuuf wanti irratti hin hojjetamin hin jiru. Wanti irratti hin hojjetamin hin jiru. Amantaadhaan, afaaniin, barnootaan, gabroomsoftuudhaan wanni Oromoo irratti hin hojjetamin hin jiru. Oromoon garuu tola hin jenneef, sabni Oromoo kun tola hin jenneef. Darbii dabarsiini har'a hoggaa 150 ol kan lakkoofsise kun darbii dabarsiin duudhaa fi safuusaa qabatee har'a asiin eege jechaadha. Duudhaaf safuusaa qabatee asiin eege jechaadha. Oduma du'u, oduma ajjeesu, oduma lolu, oduma lolchiisu, oduma irraa baqatu, oduu duudhaasaa hin gatin, oduu duudhaasaa hin dagatin asiin eege jechaadha. Wanti duudhaan saba tokkoo hin baddu jechaadha, hin baddu. Haga feete yoo diinni waa fe'e sirratti hojjete seenan hin shamu, hin tortoru jechaadha. Sabumsan faana, afaanumsan faana lafaa ka'a jechuudha. Wanti Oromoo irratti hojjetamaa ture baay'eedha. Garuu uummanni Oromoo irree cimaa waan qabuuf, yaada cimaa waan qabuuf, obsaa waan qabuuf, gorsaa waan qabuuf duudhaaf safuusaa qabatee har'a asiin eege jechaadha. Amma immoo carraa argatetti, carraa heerri fi seerri biyyaalessaa kenneefitti fayyadamee warratee duudhaaf safuusaa san bakka jirtuu kaafate jechuudha. Bakka riphxee baddeen jedhamu duudhaan nama tokkoo, duudhaan saba tokkoo baddeen jedhama. Hin riphxi, hin dhokatti. Gaafa yeroo argatte, gaafa haala mijaa'aa argatte achii kaate hin baddu jecha. Oduu baddee Oromoo harkaa baddi, baduu hin dandeenye jechaadha Oromoo harkaa. Kanaafuu amma yeroo ammaa kanatti Oromoon kallattii afran jiru, Oromoon baha jiru, Oromoon dhiyaa jiru, Oromoon kaabaa kibba jiru, gooroon isaa takka. Goorannoon isaa garuu adda. Bu'urri isaa garuu sirna gadaati. Kanaafuu amma carraa argatetti duudhaaf safuusaa titti deebi'aa jira jechuudha uummanni Oromoo. Aadaa isaatiin akka itti uffatu, sirna gadaa akka itti godhatu, gaddaa gammachuu keessatti duudhaa isaatiitti deebi'aa jira jechuudha. Daandii isaa sirriitti bal'ifateetti, sirriitti yaadaa fi yaaddoo tokko malee duudhaa isaatiitti deebi'ee sirna isaa geggeeffataa jira jechuudha. Irreessi amma hoggatti yeroo lama hoo geggeeffamu, amma kan geggeessuu hennu irreessa kadhannaati, irreessa malkaati, kan kadhannaatii fi kan galataa addaan fo'ata jechuudha Oromoon. Kan kadhannaa abraasaa hoggattoo deemsisu, kan immoo galataa immoo bacaqii gannaa dandamatee, rooba gannaa dandamatee, duumessa gannaa dandamatee, diilalla gannaa dandamatee, cabbii gannaa dandamatee, rooba keessa bubbee dandamatee, maamaraa dandamatee warratee dacheen magariisa taate fi habaaboon daraartee kan qotate itti gammadee lagni hir'atee fi qarruuf itittee fi gamaa gamanaa walitti ce'ee kaleessa gamaa gamanaa walitti ce'uun hin jiru har'a ka jireenyumatu jireenya fooyya'aa dhufeen karaa walitti baasee dildilli riqicha walitti ijaaree walitti camalee kalee walitti hin ce'u amma wanti hunduu mijaa'ee fi gara birraatiitti gara booqatiitti hoggattoo bahu ayyaana irreessa galata galfataa jechuudha. Galata galfatu jechuudha. Kanaafuu Oromoonni martuu Oromoon kallattii afran irraa dhufu martuu Oromoo gooroon takka goorannoon adda qarasii jedhee jira. Harargeen akkatti uffatutu jira, Arsiin akkatti uffatutu jira, akkatti qabatutu jira. Oromoon Gujii akkatti uffatutu jira, Oromoon Booranaa akkatti uffatutu jira, Oromoon Maccaaf Tuulamaa akkatti uffatutu jira, Oromoon Walloo akkatti uffatutu jira, Oromoon Karrayyuu. Kuni aadaa fi safuusaa hin beeka jechuudha. Duudhaa isaa sirriitti beeka jechuudha. Darmalleen yookaan weeddulleen hoggattoo dhaatu akkatti dhaatutu jira jechuudha Oromoon kun. Naanna'ee afaan Oromoo dubbataa duudhaan isaa gargaraan uffataan haa ta'u malee walitti gala jechuudha. Oromummaa dhiigni isaa tokko jechuudha. Kan ammoo walirraa jaalataa waliif kabaja jechuudha. Ani amma Tuulama ta'ee uffata amma irratti agartu kun uffata sikkoo mandooti. Uffata sikkoo mandoo kanaan uffadhaa akka fedhii isaatiitti miidhagina ayyaana irreessaa kanaaf miidhagina Oromiyaatiif miidhagina Itoophiyaatiif gareenis ta'ee dhuunfanis ta'ee akka barbaadetti duudhaaf safuusaa kabajee
duudhaaf safuusaa oduu gadi lakkisin karaa nagaatiin dhufe irreeffatee dachaa. Sabni Oromoo kuni jaalataadhaa, hammataadhaa, hoggattoo jedhani naman tuffatu. Afaan nama maraatuun tuffatu. Hoggumsa walii gala jechuudha. Wannumti Oromoon uffatullee, wannumti Oromoon dubbatullee sabaaf sablammii kamiyyuu tuffachiisu. Walii gala jechuudha. Dafee walii gala. Dafeet waan hawaasni Oromoo hojjetu san hojjeta jechuudha. Amma olloota keenyaa Somaaleerraa, Keeniyaarraa, Benishaangul, Gambeellarraa garagararraa dhufa. Garagararraa dhufa. Yoo dhufee jedhee waan Oromoon uffatu laala, waan Oromoon dubbatu laala, waan Itoophiyaanonni hojjetu laala, waan Itoophiyaanonni dubbatu uffatu laala, waan baay'ee laala jechuudha. Kanaaf dafee warratee sakandii takkaa lama keessatti deebi'ee waan Oromoo san jaalala waan qabuuf keessattuu addunyaa irratti sirni gadaa amma hambaa addunyaa ta'ee galmaa'e irreessilleen amma sonnisaa gadaa jala jira amma addatti bahee galmaa'u waan ta'uuf hoggoota jaantan dimbiliqni ummataa dimbiliqni hawaasa biraa miidhaginni magaalota Itoophiyaa miidhaginni magaalota naannoo Finfinneetti bushooftuu jiran kun sirriitti biyya alaatii sirriitti biyya keessaa hawwata jechuudha. Hawwata jechuudha. Kanaafuu dafee warratee duudhaaf safuusaa oduu gadi lakkisin Oromoon amma gar malkaatillee noo deemu margaa fi abaaboo harkatti qabata. Kanallee dafee galaaf jechuudha. Akka Oromoon itti uffatulleen akka Oromoon itti qabatulleen warri duudhaaf safuu qabu caacuuf kallacha horooroo halangee qabateet sadarkaa urmii isaatiin daa'imman qeerroon qarreen koorniyaan lamaanuu jaarsi jaartiin darma dhaataa gara malkaa deeman jechuudha. Nagaa jechuun waan guddaadha. Nagaa malee oolaniin galan. Nageenyi jechuun jireenya ilma namaati. Nageenya jireenya dhala namaati. Nagaa jechuun nagaa waan guddaadha. Kanaafuu amma jila kana jila irreessaa kana biyyoota garaagaraatirraa garana yoo imalan nageenyi isaanii eegamutu irra jira. Fayyaan isaanii eegamutu irra jira. Nagaa fi fayyaan waan guddaadha. Darbee warratee ooli buliisaa turtii inni as keessa godhu keessatti wanni inni guuttatee gara mandheesaa gara biyya isaatiitti deebi'u waan guddaadha. As dhufee warratee gaddee deebi'uun irra hin jiru. Bakka bulmaataa gaarii argatutu irra jira. Waan bitatu waan gaggaarii argatutu irra jira. Yoo dhufe waan gaarii laalutu irra jira. Miidhagina magaalota teenyaa laalutu irra jira. Miidhagina Oromoo laalutu irra jira. Miidhagina Itoophiyaa laalutu irra jira. Maal ta'a jechuudha turizimii addunyaa ta'a jechuudha. Turizimii addunyaa amma keessattuu magaalonni naannoo kana jiran sabbata laga xaafoo buraayyuu duukan bishooftuu adaamaa mojo kana dabalatee turizimii addunyaati. Oduu dandeessee deemtee laalte magaalonni hunduu akkanatti guutee warratee akkanatti miidhaga jechuudha. Akkanatti miidhaga jechuudha. Kanammoo nagaa eeganii galuun waan guddaadha. Kana nagaa eeguun waan guddaadha. Nagaa kanammoo mootummaa qofti eegee hin danda'u. Abbaan illee nuuf eega. Abbaan illee nuuf eega. Irreessa galataa kana akkuma namni gaariin dhufu namni badaan keessatti dhufa. Keessatti namni badaan dhufa. Kana uf eegutu irra jira. Kan kanarraa hafe sadarkaa poolisii federaalatii kaasee sadarkaa poolisii bulchiinsa magaala Finfinneetii kaasee sadarkaa poolisii bulchiinsa magaala Bishooftuutii kaasee qaamni nageenyaa sadarkaa jiruun qophii haala gaarii xumuree jira jechuudha. Kanarratti immoo dargaggeessi keenyalleen qeerroon keenya humna ho'aa kan qabu kan nagaa hojjetu kan nagaa lallabu akkanumatti jalatti gurmaa'ee jira jechuudha. Akkanumatti jalatti nageenya lallabuuf qophaa'ee jira jechuudha. Qophaa'ee jira jechuudha. Kan kanarraa hafe fayyaa amma keessattuu fayyaa keessatti warri fayyaa ministeera fayyaatirraa kaasee biiroo fayyaa Oromiyaatirraa kaasee sadarkaadhaan wanni godhamuu malu martu godhamee jira jechuudha. Ayyaana irreessatii fi ayyaana xombooraa ayyaana masqalaa kanaan wal qabatee ibidda gubaa kanaan wal qabatee qophiin gurguddaan godhamee jira jechuudha. Qophiin kuni hanga irreessa duraa duuba xumuraatiitti itti sufa jechuudha. Itti sufa jechuudha. Kanaaf amma nagaan manaa baatee yoo fayyaa ka dhabdu taate ambulaansonni wanni naannaa Finfinnee jiru kuni magaalota amma maqaa siidhee wanti jiru kuni qophiidhaan jira jechuudha. Si fayyisuuf, si yaaluuf, uumamaan si yaaluuf kan kanarraa hafe narsoonni, doktoroonni hedduu irratti hirmaatanii jiran jechuudha. Fayyaa hawaasa kanaa eeguuf. Maaliif jiruun jireenyi namaa kanuma namni uumama to'annaa jala oolfachuun kanuma
kana rakkina wal oolchuuf kan kanarraa hafe wanna nyaatullee wanna untulleen guyyaa lamaan tana guyyaa sadii afran tana keessatti gatiin isaa sadarkaa gadiitii kaasee haga hoteela gugurdaa ga'utti madaalaa akka ta'u kunilleen irratti hojjetamee jira jechuudha. Kunilleen irratti hojjetamee jira jechuudha. Wanni asirratti irreessa fi xamboora yookaan ibidda gubaa kanarratti rakkinni kamiyyuu akkan uumamne keessattuu amma Finfinnee yoo seemte fincaan rakkata uumamni sin dhiisu agartee jirta akkamitti akka karaarratti mana fincaanii sirritti haala gaariidhaan akka tolchaa jiran hoteelonni hunduu akka of qopheessaa jiru hawaasa kana simatuuf maaliif biyyi Itoophiyaa teenyatuun biyya guddoodha biyya kalee birmadummaa ofii kabachiiftee asiin eegde birmadummaa ofii kabachiisuu waan laayyoo miti biyya fakkeenya Afrikaa taate biyyi Itoophiyaa tun dabartee immoo Oromoo keessa hoggattoo dhufte immoo Oromoon saba cimaa kanaafuu dhaloonni martuu namni sabni Oromoo abbaan qabeenyaa martuu biyya tana ijaaruuf gahee guddaa qaba ijaarres kanaaf birmadummaa biyya tanaa kabachiisuu keessatti biyya tana guddisuu keessatti abbootiin qabeenyaa keessattuu Oromiyaa keessatti kaleessas injifannoon Aadwaa jeneraarota Itoophiyaa jeneraalota Oromootiin ture harki guddaan asuma dhiyeenyatti immoo dhaloota immoo abbaayin gaddabee hujirra oolche jechaadha dhaloonni kun. Kanaafuu akkasuma sagalee adda addaatis dubbannu lammummaa garagaraatis qabnu amantaa garagaraatis qabnu milkaa'ina kanaatiif martuu akka irratti hojjetu martuu akka milkaa'ina kanaa lallabu ergaa dabarsuuf hin barbaada fixadheera.